السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا كينيا جالتمتوتا كبجمتوتا من رمودا كم جرتن جرتو الحمد لله رب العالمين قالت ربيتي كونو هين جرا دنيا كونو حدا نبرتي أرجمتي أكاسيتي كونو ويا لما بالبلا رتي دولة جناني رمتي جوالا نراهي جوالا خارتو جوالا سندلقو قاتي هم بيني واركو سيهم بستيس نواهم تكونوا نبرة جلتي سيني نبرة ترجمتي أيامي فردوتا كيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا فردوتا جالتمتوتا كيني جرتو سنين جنة ونوغا قال ما جرن منا الحمد لله رب العالمين قويتا قلنا قوي اقرب بيتيني جرا ايه نماتي دمنا جرا ايه والله نبي دفع متدونا جرا الحمد لله رب العالمين والله يعني التليفون الرمالك بدي اتين نغا بدي ونين رابدي ابقى وما همزا kamsaan kun hedduu takka biyya namaa kana keessa namiidhaa hedduu takka narraa bakka jira. Anilleen silaa warra horiifamuun fi hammaati amma. Bilbilli kee maaliif hin dalanne hin jedhama. Bilbila siimee barreeffamuu dandeenya shaana narraa badeemsi. Shaana ijoolleen narraa balleessite. Shaana narraa balleessanii sanumaa. Duuba hamzeen kun akkuma siinjee dubbii tana maaliif sodaattee duubatti gara galtaan hanjaa turte akkuma sodaadhe sanii kun mana natti fide hin beeku mana natti dhufee anaa boqaa geejjiru mana kana keessa lubbuutii ofaan jiru dhufee asitti natti haddadate garuu osoo waan godhee soggaa sanii dandahaa rabbumatu narraa qabe tana hunda sumaa fi isheenee. Bagganaa taate Harrelmaa kanaati har'a rakkattuudhaan intala Oromoo takka akkamitti intala san irra gahuu fi daddabajeetiin intala san hordofee irra sii gahee jira. Mee akkasii galatamee abballeessi hedduu takka galatamee arraan tana inni balada dhaabbatee waan kana dubbatu isaan kun dhalaadha walitti dhufanii tunilleen gaadalaan dhalarraan kaatu. Geessi tana wajjin dhuftee akkuma wantaa tokkotti ilaalee mangudtummaadha waan kana fixaa kan jiinaamsee anallee telefoonaanis na haddadaa atillee miilaan deemee mana sii dhufuunsaa kun waan hedduu takka namoonni hojjuu anaatiitu namaa jira namni kun egaa edaanuu nuti jechuun Oromoon kun nama qabna nama sanitti anaatiitu sirraa himee akkana waan akkanaa kana oofu jira sababii keenyaan akka hamzeen Miyoo tanarraa qeensan cabsine ni hindaamaa fi nama hundaafuu ni hindaamaa waan takka waan ibsataattu hin qabdu garuutu isii yoo akka jeessanitti qasiphitu taate dhala akka teetiiti gaatis yoo jala ciiftee bitti laalte ati beekaa naaf dawwalta telefoona fayyaan dhaamsamma shaana giseenii nasirraa beeni bitata. Maal nafitti laala namni namatti aariran namaa himee namatti hin dhufu abibtii xiyya dindatuma dhufee akka fedhe nama godha. Ifte gochuun qabu waan diina qabnu jecha diina qabnaami sababa kiyyaan diinni sitti horameemi ibda gachuun qabdu sabboontu teenya arrallee borullee ifeeggachaatuma qaama fe'an ifeeggachaa kanama eeggaarabuma waan takka waan si godhanii qabanii waan si godhanii isaanillee akka hin jiraanne qofa yaadi kana qofan sodaatini waan takka waan godhanii qaban yoo taates namni miidhuu inni manatti dhufee miidhuu ana yoo taates malee waan na bireeru san gaa telefoonaa fidaara sun fidee jira saniyyoo na bira dhufee taates miidhee ana Humati miti anillee rabbumaan qabaan jaar namni rabbi qabu abadan waan dhabu. Waan dhabu wallahi. Dhufee hatta ta'e jaartiin tiyyaa siiftaa jirti inshallah siifteesi. Jaartii isaa ammiidiyaa kanarratti ol beekaaniif aanarraan tana haadha dhiiraati. Kabajaan qaba ulfinaan qaba waan kabajaan qabne wajjin miidiyaa irratti ol beekee fakkaata dubbatu narraan bareeddu maaliif ana haadha dardara kanaati. Ijoollee tiyya tanaa maali yaadee giseenii narraan tana miidiyaa gubbatti ol bee waan hin taane haase ijoolleen tiyyatu narraa nama guddaadha ni beekan. Hin boo'in hin yaadin takkallee rabbiin hin jiraanaan jaamtii tiyyarraa alhamdulillah. Namni ijoollee tana rabbiitii na jajjabeesseeti wallaahi saa'iba godhadhee mana kana keessatti. Wajjin jiraatu jira. Namni ijoollee tana qabu obboleettiiti ati jaarsi kan ka'an jaarsi kan kana galle malee isaa akka. Yaaboo jaarsanaan hin qaba waa'ee jaarsummaa biraa kan naan. Jaarsummaan hin hakamtummaa kana si jettu. Wallaahi jaarsi kan. Waraqaa maali siin geessiif jetti miti. Ani boru kana mul'aa sanirra dhaabbadeetiin jechaan dhala saniitiif jecha waraqaa tiyya naa kan ni qabaadhaan kan ni tuqu kan gaafadha. Dhahamsaati dhahamte isa hin dhukkubsine ilmoon bira bayyaan tiyya waraqaa qofa yoo irraa fudhadhu waraqaa isii yoo kan ni teef jettee. Mee dhageeffadhu. Ilmoo tana mee offoltee hin jennu. Haadhi mana kiyyaadhi ilmooti yoo offoltee hin jennu. Yaatii tumtanii jeetuma nutti ol fuula gale maal jiruudha namtichi kun. Anammoo maalirraa mana kee dhufe eessa dhaabbatee mana kee dhufu maal godha na bira.
Maal Mana godhe darbu beeku? dandeessaa bargaafattee Mana kiyya inni dhiira dhiirri maal godhe mana kiyya hoggaanatti dhufeenatti seenee asitti na haddatu maal godhe mana kiyya maal barbaadu? Naaf dawwaltaa siifin dawwalaanis gaawwal quba qabannaa telefoonanii wanta kan sodaatini kun gurbaan sodaachisin arakaata godha malee hojiidha Lakkeen waan sodaatan taatti hin qabu. itti sodaachisin obboleettiti iyyaa nammutu nama qaba namni nama dhabe hin jiru kophaa mana keessee raattus guutuudha ijoolleen teessanis yoo inni dhugaa saniin akka sisse dhugu taate eddaanuu namaa jira ammallee maal Sodaatanii abbalas gadhiisisa osoo kana dhaga'aniin biyya akka danda'u booda wal ajjeesan jeetiin. egaa anis amma bakka kana jechuu kanallee aariituma irraa hin jee malee maaliif abbaa ilmaan babbareedaa kanarraa dhalee yoo inni miidhamellee beek garaa waan hin danda'u. Egaa akkasiin Tuma dhalaa kanarraa hin aare malee. dhaggeeffadhu. Kanaaf hin dhiisi malee son obboleessi kiyyatti mee obboleessi kiyyaan kophaa mana kiyyaatti seenee jee hime. Waa hunda siif jecha irra kute malee son obboleessi kiyyaan har'a wanni siida anaa kophaa jiru mana natti seenee jee hime. Wallaa obboleessi kiyya san dhiisu kumilaas. Min beekaan illee lakkaati waan kana Saniifu hunda naatti. jecha amma nama kana isiidhaaf jecha eegalee Kabajamu mallee hedduu takka ol faadhu umrii naa dheeraadhuun siin jaa obboleettiti iyyaa waliin jirra waliin onneenna. Yooni namaan tan akka tasaa gabbeellee bar gurbaan bar kukkuta akka bar akkuma nama kaameraan eegu jiru yooni akka gabbeel nama mumkin nama godhateensiya intal dhiiroo nama na godheensiya. nama si jala kaa'e. Ukuran gabbee ataaf telefoona bakka karaa jirtaa mi ayyee si dhufe ichuma dhaabbaduun majaa. Hayi gadumaa oboo sodaadhaa siniinga. Hayi yaaboo kun booda halkan dukkana keessa dhaya qararraa nama eegsee ambiraan jiru. Waan isin hin beeku yoo jee lubbuun fi buta bakka dhabdee tana jaarsi jaartii jeesu gaddammaanne namni dhalaan argitu du'an sodaatu an kuyyoo dheeraa lafanna darbe hin beeku ani sabboontuu teenya wallaahi sin jee ijoollee tiyya tanaan akkaan godhu dhabe ijoollee tiyya tana bakka hin geessu dhabe ijoollee tiyya tana. Rabbi si haa gurabbuma jira rabbi si haa tiisu. Dalaguma sanuu kumaan itti dalagadee itti garuu bar wallaalee garuu tu dalagaan xiyyaa sana Ani dubbii isaa irra taa'ee dhaggeeffadha. Dubbiin isaa nama jibbisiisaa dalagaan isaati. Niitii kaleessa fuudhe jecha har'a sitti nutti oriihuun haadha ilmoo saniin of furtee jedhee dhaqee hin gaafanne ani waan hedduun dhaga'ama. Bas garuu rabbi siifatas waan hin jiru qabu bileettiti. Bakka dalagaa maaliif iddoo kana dume maaliif akkana taata yaada qabdaa qaamaanis irratti jirta maal taate naan jette dhaalittiin tiyya. Wallahi akkanatti hamseen fuudhee hin jiru. Yaada keessan jedhetuun Kana hamseen irra fuudhee ijoolleen irra facaasee salmatti hin jiraan jeeni beeyte. Akkamitti ijaarsoyyatti ni meetti inni kun arabaati namni laaliin qabu arabatti dirteen takkaas hin oolamtu maaliif fuula biyyaala ibbaas. Maaf ijoollummaan jedhu harreeyoon isa kan akka malee godhe ijaan na guddatanii beeku. Isaanuma kana ayyeetu maaliif wanni jaallatti dhisi ajiyaa fuudhuun jeen anaa hayyameefi. Ana gama akkamisaan anaa hayyameefi ajiidhaan jeenaa fuudhu. Asuma garaan biyya humnaa bu'uu jiru. Yaaboo garaan mana goofa har'a qophaa kan ka'e taatee ilmaan kana qophaa guddisiinuu baay'ee nama gaddisiisa. Garuu furmaanni kan rabbiiti ilmoo tanaas rabbi si kennee rabbi siifaa guddisuu rabbi barakaa siifaa godhu. Rabbi dandeettillee siifaa kennu jaasifeetillee rabbi beekaa siyaa godhani waan hin qabu waan islaa isa waliif teenya naaf inni garuu siyaa qajeeshu rabbi waan hin jiru qabu buleettiti wallaa billaahi. Kajallatees matuma fiitiifi biyya namaa tanatti garuutu. Wallahi kuni nama dhiba garuu hordoftoota keenya kun qabaadha kunoo isiin isamma kunoo duniyaa sukkanatti feenatti haddatatee hoggama sibiraa deebiisanii qoree yoo jirti. Gurbaan kun waan anallee dhufee nutti na haddatuufillee hin qabu. Gaatii silaa duraan isinii himeetiin jira. Wanta ka'eettan naannoo kee waan dhaabbatuuf hin qabu. Ani ogummaa gara laafina kiyyan na godha garaa dallaafa namni garaa laafa kun gaabeetta waan hedduu mudata. Rabbiin naaf haa baay'isuu isinillee hin qofa. Akkasumatti gaafa isinirraa jiraatu hanga viidiyoo biraatiin walitti chaanuu nu faana tura. Kabajaa fi ulfina isii tanaa mee ilaala. Anaa jecha waan kana hunda gootee akka inni manatti itti dhufee addatee maal jeenillee arrallee silaa takka taatee boo mana fayyadduftee arakaa tan akkootaa itti. Harkatti laattii sumaan na duraa mul'ataa sanumaa fi numaan jiinillee jecha badallee hin jeenneeni yaaduni asii jecha waan kana seenee akkaan si godhuun dhabee
Jaarsa kana arrallee ammallee waan takkan juuni. Jaarsa kana rabbi barsiisee wallahi billahi inna rabbi adorku antiyya akkuma qaama takkatti bas ni tumnaadhaan hin dayine nuti jaartisa. Ani isuma san qofa argee maal hin jiran isuma san mana isaa sannageessi ilmoo isaa kanaan biraa hayaaf hin jiran. Isa dhagee dhabee hamzee meena namzira maal beeka namzee maal beeka jaarsa kee maal jette maal irraa ta'e intalti natti lafa kaanaan gaa namoota ni beektanii kadhalaan ta'in illee dhiirtillee ni beektan yaa boodala eeyilii dhalaadhaa ani suuqaa san keessatti aare setun inumaatu rakaata guggooti isarraa maal feetan naan jetti giseen joogaa dhiirri ifuu qubaan qabu lubbuun ifuu qubaan qabu haagala tomtuu isillee achinna dhiiftee na biraan deemne waliin waan kana hunda waliin mudachuu jirraa allarraallee baga naayicha taatee baga naayicha tumamtee yoo tumamteellee namni namaayicha ni tumama galatoomii ulfaadhu obboleettii isinis kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kabajaan teessan isinirraa jiraattu salaamtaan teenya onnirraa biraa geessu nagee annaa tura hangaan viidiyoo biraatiin gaa kunoo yooni nama aminaa wajjin illee deebi'a kan inni isin waraabuu hin dandeenye. Sabboontu wajjin illee deebi'a kan inni isin waraabuu hin dandeenye taateellee manatti gisee mana galee gaamee isiniitiin wanta deebi'a. Telefoona kiyyaa ammaan tanaa dhaamaadhaan irraa jira samiitu inni sarara natti kadhee natti hin dawwalle. Telefoona dhaamaadhaa sabboontu illee tanaaf dawwaltee na dhabdee deemee amma giseen gabbee shaana kiyya ijoollee narraa balleessee shaana kiyya bitadhee. Mana galee telefoona kiyya giseen banadhee meegaa waan inni naanjuu isaas qomaa gartan taatanii na dawwala amma ani duraanuun isiniin jee rabbi wajjin isinii fi kaameeraa kiyyaa fi rabbii tokkichaa kiyyaa malee waan takkan qabuun jee. Gisee hunda kaameeraa kayyadee isin dura taa'ee isinitti dubbachuun kun rakkoo waan irra jiru kana gaa wanni Oromoo ta'e kun Hai, balatin tayo mana wame kasi wajin tayo jud. Jeebar Sibiran jiru oga kayo. lakkii jeetiin jira sabboontu Ay, rabbi na to so rabbi kaya aganu hordofto